Kun milki baruu miidiyaadha. Milki baruu miidiyaan miidiyaa keessanii, miidiyaa keessan daawwadha. Milki baruu miidiyaa. Daawwattoota keenya akkam jirtu, nagaan keenya bakka jirtan isin haa qaqqabu jecha. Kuni qophii keenya kutaa lammaffaa yaaltii beektaa kan jedhu sagantaa keenya qabannee dhiyaannee jirra jechuudha. Egaa sagantaan keenya kan isinii darbu milkii baruu miidiyaadhaan waan ta'eef milkii baruu miidiyaa dhaggeeffadhaa. Sabiskiraayib godhaa hanga dhumaatti akka wajjin turtan abdii isinirraa qabna. Sagantaa keenyarraa waan guddaa barattu jennee yaanna jechuudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu yaaltii beektaa laata. Yaaltii beektaa laata kan jedhu kana jechuudha. Yaaltii beektaa laata kan jenne kun egaa maal jechuudha? Of jijjiiruu yaaltii beektaa laata. Hiriyaa kan jijjiiruuf yaaltii beektaa kan jedhu jechuudha kan sagantaan keenya irratti xiyyeeffatu. Maaliif jennaan namoonni baay'een egaa waan tokko osuma hin yaaliin nan dadhabee dhumaan karaatti gaafa koofnu of argina jechuudha. Haa ta'u garuu har'ammoo akkasii nan dadhabee hin jenne abdii qabna sagantaa kana hanga dhumaatti hordoftanii jennaan isinis of jijjiiruudhaaf akkasumas hiriyaa keessan jijjiiruudhaaf amala hiriyaa keessan jijjiiruudhaaf akka tattaaffattan akka yaaltan abdii isinirraa qabna jechuudha. Kallattumaan jechuudha ga'anii sagantaa koo gaafa jalqabu seenaa bareedaa tokkoon isiniif ibsa. Seenaa ajaa'ibaa seenaa kanarraa barnoota guddaa akkasiin argattanillee abdiin qaba. Gama namaan seenaa kana gaafa isiniif ibsu jechuudha. Egaa namticha tokkotu ture. Namtichi suni Ali ibn Jaham jedhama. Ali ibn Jaham kuni biyya Baagdaadidha kan inni jiraatu. Namichi gaa walaleessa jabaa nama cimaa tokkodha jechuudha. Namni cimaan kuni nama baadiyyaati. Waan jiru magaalaa jedhamtirraa tokkorraa waan quba qabu tokkollee. Egaa Ali ibn Jaham kun nama baadiyyaati jenneerraa inni walaleessaa jabaadha. Isa biratti gaa wantoonni jaallataman maal fa'aadha? Wantootuma baadiyyaatti jaallataman kana jaallata. Isa biratti wanti jaallatamu saree, collee, saawwan, re'ee kana kanatti biratti jaallatamaadha jechuudha. Egaa yeroo sana immoo khaliifaan yeroo sana bulchaa ture naannoo sana yookaan bulchaan yeroo sanaa jechuudha. Mutawakkil namicha jedhamu tokkotu ture. Mutawakkil kun nama jabaa, nama bareedaa, nama cimaa ture jechuudha. Mutawakkil gaa namoota deemanii isa ziyaaraniif, namoota deemanii isa dubbisaniif kennaa garaagaraa, kennaa ajaa'ibaa kennaafi ture. Kan maal jechuudha Aliin kunis waan kana ni dhaga'e. Gaafa dhaga'u innis gara Baagdaad gara masaraa namticha kanaa deeme jechuudha. Masaraa gaafa deemu namoonni baay'een egaa namticha kanaaf kennaa kennanii walaloo walaleessanii fi kennaa fudhatanii isaanii ba'an argaa jechuudha. Kana booda innis deemee walaloo jedhee fi walaloodhaan namticha faarsee kennaa fudhatee ba'uu barbaade. Gaafa kana gaadhaan deemee isaanis eegdonni isaas dabarsanii in seenee gaafa dhaqee seenu walaloo isaa jechuu jalqabee jechuudha. Walaloo kana gaafa walaleessu mooticha kana gaa maalitti fakkeessa seetan? Mooticha kana sareetti fakkeessee faarsuu jalqabe. Re'eetti fakkeessee faarsuu jalqabe. Akkasumas loonitti fakkeessee faarsuu jalqabe. Gaafa kana mootichi yookaan mutawakkil sun jechuudha baay'ee dallane inaare eegdonni isaallee baay'ee haalanii seefii luqqifatanii jechuudha mormarraa kutuudha namticharra. Gaafa kana khaliifaan yeroo sana yookaan mootichi yookaan mutawakkil sun nama jabaa waan ta'eedhaaf namtichi kun nama baadiyyaadhaa dhufe ta'uusaa hubate. Namtichi kun nama baadiyyaadhaa dhufedha. Waa'ee gammojjummaa malee waan tokkollee akka hin beekne isarraa hubate jechuudha. Gaafa hubatu egaa sana booddee maal godhaa achi keessatti ajaja wa'ii dabarseef. Namtichi kun manni akka kennamuuf masaraa keessaa achi keessatti kunuunsi barbaachisaan akka godhamuuf akkasumas immoo kana qofa osoo hin taane wanti isaaf barbaachisu wanti nama tokkoof barbaachisu hundi isaa akka godhamuuf achi keessatti ajaja jechuudha. Yeroo kana gaa sana booda haala kanaan egaa jechuudha ji'a torbaaf achi keessa ture jechuudha. Ji'a torbaaf achi keessa ture. Ji'a torba erga jiraatee booda achitti gaa namoota barreessitoota jajjabuudhaan achitti wal arguudhaan muuxannoo isaanii fudhachuu jalqabe. Ji'a torba booda guyyaa tokko mootichi waame mee kottuutii walaloo keenya walaleessii jedheen jechuudha. Gaafa deemu walaloo isaa walaleessu gaafa deemu maal jedha
amma gaa waloloo isaa kana tarree naqee jechoota babbareedduudhaan faarsuu jalqabe. Mooticha maalitti fakkeessee faarsa seetan? Mooticha urjiitti fakkeessee, aduutti fakkeessee, sayfiitti fakkeessee gaa mootii kana akkamitti haalaan babbareechee faarsuu jalqabee jechuudha. Argitanii gaa namtichi kun akka inni itti jijjiirame. Namtichi kun laal gaafa duraa namticha saree fi re'eetti fakkeessee namtichi faarse namticha faarsaa ture har'a immoo urjii fi aduutti fakkeessee mootii kana faarsuu eegala jechuudha. Kanaaf iyyuu haalli namaa jijjiiramuu danda'a. Haa ta'u malee jijjiiramuudhaaf irratti hojjechuu barbaachisa. Hiriyyaan kee yoo sadarkeessa haala isaa jijjiiruudhaaf irratti hojjechuu qabdaa jechuudha. Hiriyyaan koo kun naan hin bulu haala isaa gadhe jettee haala hiriyaa keetiillee jibbitee biraa hin badin biraa hin dheessin. Ani amala hiriyaa kootii jijjiiruudhaaf maaliin hojjedhe akkamiinan jijjiiruu danda'a jedhiitii waa'ee hiriyaa keetii irratti xiyyeeffadhu. Akkuma mootichi ammaa jechuudha namticha walaleessaa kana bifa salphaadhaan amala isaa fi haala isaa jijjiiruu danda'e atillee haalaa fi amala hiriyaa keetii jijjiiruu dandeessa jechuudha. Garuu jijjiiruudhaaf yaaltee beektaa isa jedhu yaaltee hin beektu. Aniifati yaallee hin beeknu. Haa ta'utii kana booddee haala keenyallee jijjiiruudhaaf, haala maatii keetii jijjiiruudhaaf, haala ilmaan keetii jijjiiruudhaaf yaaluu danda'uu qabda jechuudha. Yaaltee taanaan wanti ati hin milkoofne tokkollee hin jiru waan ta'eef haa yaallu. Ammas haa yaallu, boris haa yaallu, irra deebinee haa yaallu, inuma milkoofnaa jechuudha. Egaa kana isiniin jennaa sagantaan keenya ammas kutaa biraadhaan seenaa biraa fi barnoota biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaadhaan nu tura. Isin jaallanna. Milkii Boruu Miidiyaa subscribe godha. Milkii Boruu Miidiyaa subscribe godha. Kun Milkii Boruu Miidiyaadha. Milkii Boruu Miidiyaan miidiyaa keessanii, miidiyaa keessan daawwadhaa. Milkii Boruu Miidiyaa.